Akka xiinxaltoonni siyaasaa ja'anitti lolli jiddugala bahaa kun jijjiirama addunyaa keenyaa marsaa sadeeffoo ta'uu mala jechuudhaan yaada isaanii kennan. Addunyaan kun lola addunyaa duraa irratti harka warra impaayirota Awurooppaa jala erga turte. Humna impaayirota lixaa warra addunyaa duraa saniin caccabu san dura addunyaa keessatti biyyoonni beekamtii qaban kufanii biyyoonni haareenii jijjiiraman kan dhufan. Lolli addunyaa lammeessoonis biyyoota akka Jarmanii fi Jaappaan fa'aa nyaachuun biyyoota akka Ameerikaa fi Israa'el fa'aa baasuu dandeetti jira. Lolli jiddugala bahaa kan Ameerikaadhaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan Iraan irratti haleellaa jalqaban kunis jijjiirama siyaas-dinagdee addunyaa jijjiiruu mala jechuudhaan hayyoonni xiinxaltoota siyaasaa addunyaadhaa xiinxalaniiti jiran. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabdu jecha. Lolli jiddugala bahaa erga ka'ee guyyoota 36 ta'uu isaati. Guyyoota kana keessatti jijjiiramni guddaan biyyoota wal haleelaa jiranii fi kan waliin haleelamaa jiran jidduutti akkan argameeti jira. Irreen dinagdee Ameerikaa gogdee jaarraa tokkoof akkana harkaa jechaa turtus jaatanootee Ameerikaanotaan hamatamuu eegalte. Israa'el tan humna Ameerikaa guuza yaammattee Israa'el lafa jalatti galtee qaawaan misaayila Iraan ifirraa eeguudhaan malee magaalaan isii guutuun barbadoiteeti jirti. Ameerikaan olaantummaa waraanaa fi dinagdee isii addunyaa irra tursiifachuuf biyyoota baha jiddugala kan Gaazaa fi albuuda qaban irree isii jalatti oggolchiisuun ejjennoo isaanii qofa osoo hin taane dirqama Ameerikaanummaati. Israa'el waggoota hedduudhaaf diina biyyoota Arabaa fi gamtaa Islaamaa ta'uun humna biyyoota baha jiddugala gaaddisa Yahudotaa jalatti jilbiifachiisuun akeeka ganamaati. Duulli ammaan tana gara Iraanitti godhamee jiru kunis kaayyoo kana dhugoomsuudhaaf akka ta'e ni beekama. Iraan hoogganaa jabaa waggaa 40f caayaa hooggansa isaa jalatti sabboonummaa Pirishiyaanota dagaayite Ayatollah Khamenei erga dhabdeen booda humna odeeffannoo isii caasaalee hooggansa haaraa tolfachuu dabalate haleellaa misaayilaa kan wacaafaa ibiddaatiin wacaafamu saniin diina jalaa akka hin kufne firraa eeguu fi maladhooytuun lola itillee hin dachaafanne. Iraan caasaa odeeffannoodhaa fi nageenya isii keessaa humna CIAdhaa fi Mossad qulqulleessuun aarsaa guddaa isii kafalchiiseeti ture. Loote seentuun basaasa CIA fi Mossadiin gaggeessitoota hedduu tan awwaallate Iraan ijibbaata falmii wal irraa hin cinne godhuun guyyoota lolaa kana keessatti olaantummaa injifannoo lolaa waan eegee qabatte fakkaatti. Ameerikaa fi Israa'el erga lola olaantummaa meeshaa waraanaa misaayilaatiin jiddugala bahaa hafarsitee tooftaa lolaa waan jijjiiran fakkaatan. Akka xiinxaltoonni ja'anitti Ameerikaan filannoo waraana lafootti cehuun qophaa'uun humna basaasaa CIA fi Mossad Iraan keessa jiran odeeffannoo Iraanii baasuun waan isaan rakkiseef gara lola qilleensaa geeddaruun malan ja'an. Lolli kun itti fufee waan jiruuf tarii Ameerikaadhaa fi Israa'el tooftaalee lolaa irraa fi Israa'elii fi Ameerikaan torbaanota asaanan kana keessa tooftaa biraa fayyadamuu malan ja'an. Tooftaaleen isaan fayyadaman kunis qabxii lamaan hoggaa kaayamu. Tokko humna odeeffannoo isaanii wareegama guddaa kafaluun Iraan keessatti haaromsuun hooggansa Iraan fi as fidanii fi caasaa hooggansa Ayatollah jalaa turan kan lubbuudhaan hafan ajjeesanii balleessuudha. Xiyyeeffannoo kennuu malan. Kanaaf ragaan namoota murteessaan akka hoogganaa damee nageenya Iraan Ali Larjaan ajjeesuudha. Ali Larjaan Pirofeesaraa fi dhimma niwukilaraa Iraan irratti addunyaa bakka bu'uudhaan kan haasawa godhe hoggaa ta'u nama jabaa addunyaan kun sabboonummaa Iraan qabaachuudhaa fi beekamtii guddaa dhaloota isaa biratti qabu akkasumas hooggansa jabaa ijoodhaa fi ija tahan haleeluun kan itti fufan. Akkasumas namoonni bebbeekamoon Iraan kana keessatti kan haleelame ta'uu isaati. Inni lammaffaan haleellaa saayibarii nageenya Iraan irratti raawwachuun odeeffannoo tika biyyattii harka galfachuun waan hojjechaa jiran fakkaata. Odeeffannoon malee Israa'elii fi Ameerikaan hooggantoota Iraanitti hin aggaamman. Humna sabboontota Iraan gargar hiruun keessoo Iraan tasgabbii dhorkuun tooftaa muraasa Israa'elii fi Ameerikaan itti fayyadamuudhaaf tooftaa lafa kaayyatte fakkaatti. Humna odeeffannoon CIA fi Mossad ammallee keessoo Iraan seenuun waan hojjechaa jiran fakkaata. Ali Larjaaniin haleelamuun misaayila Israa'el Ameerikaadhaan ajjeefamuu eega dhagahame as haleellaan misaayilaa mishigii Israa'elii fi Ameerikaadhaa haleeluu kan itti fufte biyyi Iraan keessoo humna hooggansa Iraan humna dhorkuuf namoonni murteessaan akka Ali Larjaan kan ajjeefamu hegeree Iraan sodaa keessa galchuu danda'a jechuudhaan
xinxaltoonni itti kaayyataniitu turan. Alii Laarjaaniin kun nama fedhii dargaggoota Iraan hubatee fi hooggantoota Iraan sammuu ijaaruun nama jaalatamummaa guddaa qabanidha. Biyya tokko gaggeessitoota biyyattii kan itti fufsiisu yoo dhaabbate namni jabaan kan itti fufsiisu yoo dhabame faca'iinsaatu isii mudata. Kanaaf Ameerikaadhaa fi Israa'el lola misaa'ilaa irraa gara lola odeeffannoo tikaa isaaniitti jijjiiruun kan jiraniif tooftaa kana fayyadamuuf jechuudhaan xinxaltoonni siyaasaadhaan himan. Kaayyoon waraana Israa'elii fi Ameerikaadhaa hooggantoota Iraan namoota 40 irratti tarkaanfii fudhachuun akeeka godhatanii kan lola eegalan yeroo jalqaba eegalan duratti beeksisaniiti kan turan. Hooggantoonni intelijeensii biyyattii kanneen as dhiyoo guyyoota muraasaan duratti ajjeefaman Mujiid Kaadaamiin haleellaa Israa'eliin ajjeefamuu kan beeksifte Iraan humni odeeffannoo CIA fi Ameerikaa keessoo Iraanitti ni shakkama jechuun ogeeyyiin siyaasaa adeemsa lolaa biyyoota sadeenii kana xinxalan himaniiti jiran. Kanaafuu ammallee qaamni gara Iraaniin mul'achaa jiru karaa humna basaasa biyyattii humna odeeffannoo nageenya Iraan keessoo isii waan hafeef fakkaata. Yookaan ammoo humni odeeffannoo CIA fi Mossad waan nyaadhamaa jiruun fakkaatan. Iraan miira hooggansa isii Ayatollah dhabuutiin haleellaa misaa'ilaa Ameerikaadhaa fi Israa'elitti haleeluu malee humna tika biyyattii jabeeffachuudhaa fi haaromsuun afaan diinaa bobbaasuun akkasumas gaaga'ama mudate kana qorachuuf qaawwa xurree adda baasuun if eewaluu irratti dhiibbaan kan mul'atu hoggaa ta'u dubbiin meeshaa waraanaa gurguddaa qabaachuudhaan dura humna odeeffannootii fi tikaa jabaa qabaachuun murteessaadha jechuudhaan himan. Iraan tarkaanfii shokomsaa hin qabneen hooggantoota murteessaa akka Alii Laarjaan dhabuun gaaga'ama guddaa daran cabinsa qorqalbii gaggeessitoota hegeree Iraan ta'uu danda'an. Haleellaan Israa'elii fi Ameerikaan erga Iraan mootii isii dhabdeen booda jijjiiramni siyaas-dinagdee jiddugala bahaa irratti kan addunyaa guutuuf yaaddoo ta'ee dhufeeti jira. Waggaa 3 dura jeneraala beekamaa Iraan kan ta'e Qaasim Suleemanii irraa kan jalqabde Ameerikaa fi Israa'el hooggantoota gurguddaa waggoota 40f sabboonummaan Piriishiyootaa jalatti kan guddate Ayatollah Kaamaanii irraa jalqabee itti fufuun hayyoota filoosofiidhaa kanneen eenyummaan isaanii addunyaa keessatti beekaman kan akka Alii Laarjaan hoogganaa jeneraala Germaaniyaas Suleemaniiti. Ittuma fufuudhaan namoonni Ismaa'il Kaatib namoota jajjabaa Iraan qabdu keessaa tokko. Osoo ajjechaan Alii Laarjaanii akkamiin akka ta'e Iraan addaan baaftee hin beekin dabalatee Ismaa'il Kaatib haleellaa Ameerikaatii fi Israa'eliin wareegamuun dhagayame. Kanaan dura xinxalaan sagantaa keenyaa keessatti Israa'elii fi Ameerikaan tooftaa lolaa jijjiiruun xinxala adeemsa lola bahaa jiddugalaa irratti waan taajjabne isinii tuyneetu jirra. Faanti summii shokomsaa hin qabne kan CIA fi Mossadiin kiyyeeffamte humna murteessaa Iraan nyaachuu itti fufuun hegeree biyyattii yaaddoo guddaa yoo ta'ellee qondaaltonni Iraan ammallee immoo humna hooggansaa Iraan Ameerikaadhaa fi Israa'el waan danda'anii miti. Nuti inumaatu daran jabaannee kan itti fufnu ta'uu daran amallee diina keenya beeksifna jechuudhaan dhaadannoo isaanii itti fufan. Akkaataa amma jiru kanaan Ameerikaadhaa fi Israa'el lola ibiddaa gara Iraan wacaafuun hirrisaatti deemaa jiran. Xiyyeeffannoon isaanii humna tika isaaniitiin keessoo Iraan bittinneessanii namoota ijoo haleeluudha. Iraan hanga ammaa nama murteessaa Israa'elii fi Ameerikaa hin arkanne. Iraan haala amma hooggansa jajjabaa fi namoota dhageettii hawaasa isaanii biratti qaban dhabaa jirtu kanaan hegereen isiidhaa sodaachisaadha jechuudhaan kanneen xinxala isaanii dhiyeessaniis hin dhabamne. Iraan ammatti kan taate itti fufuu qabdu humna tikaa CIA fi Mossad to'annoo isaanii jala oolchuun ammallee humna odeeffannoo Iraanii fi hooggantoota jajjabaa isiidhaaf hafe daran xiyyeeffannoo kennuudhaan humnoota xiyyeeffannoo akkasuma humnoota odeeffannoo tika warra Ameerikaatii fi Israa'el adamsuudhaan tooftaalee ijoo isaanii jalaa sakaaluudhaan haleellaawwan saayibariitii fi haleellaawwan odeeffannoo hooggansa isiidhaa eewaluudhaan kanneen diina isiidhaa yoo madagsite tarkaanfiin fuulduratti injifannoon Iraan kan itti fufu jechuudhaan yaa xinxala isaanii goolaban. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya dhimmoota haala adeemsa lola Israa'elii fi Ameerikaa waliin ta'uudhaan Iraan irratti buran tooftaa akkamiin deemaa jiran kan jiru irratti qopheeffannee asirratti goolamne. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turuuf hedduu galatooma. Lammii miidiyaa subscribe, like, share godhaa isiniin jenna.